namni namatti inaafu amaloota akkamii agarsiisa? Viidiyoo kana sheer kompiiliingii gochuun daggatina. Namni namatti inaafu amaloota hedduu agarsiisan isaan keessaa muraasa isinitti himaanii. Tokkoffaa irratti milkaa'uu keetti ni gaddu. Namni namatti inaafu gaafa ati milkoofte ni gaddu, ni jireenya isaanii hundumtuu gaddaan ni guutama jechuudha. Inni lammaffaa yeroo hunduma nama qeequ yookaan nama hamatuuni. Nama qeequ yookaan hir'ina namaa kan isaan haasan. Namni akkamii namni inaafu jireenya kee keessatti gaafa ati guddatte gaafa ati xiqqooshi qajeelte guddinaa fi si qeequ yookaan immoo ishiin nama akkasiiti ishiin akkanadha jedhu deebi'anii immoo hanqina kee illee haasa'uun jechuudha. Inni sadaffaa gaarii kee siruma namatti haasa'anii ati gaarii yoo goote hamma fedhesu ati gaarii goote jechuudha. Namni sitti inaafu gaarii kee tasuma haasa'uun hanqina kee haasa'a gadi si buusa jireenya isaa keessatti karaa ati badduu fi karaa ati nama gadi taatu barbaada malee tasuma namni inaafu akka ati bakka guddaa geessu tasuma hin barbaadu jechuudha. Inni arfaffaa nama akka kee hin milkoofne hawa yookaan namni akka hin milkoofne hawwaani. Namni akkamii namni inaafu eenyumtu taanaan akka milkoofne ofiisaa bichaa guddachuu barbaada. Akka waan ofiisaa dachee kana hunda irratti jiraatutti, akka waan gahee kee nyaatutti, akka waan hiree kee jiraatutti yaadaanii tasuma milkaa'ina kee hin hawwu. Inni shanaffaa oduu sobaa yookaan nama hamata. Namni akkamii namni inaafu oduu sobaa waan taate hin qabneen ishiin kana godheetti jechuun sobuudhaan siyaamachuudhaan yookaan inni kana godheera jechuudhaan siyaamachuudhaan akka waan bakka siruma jireenya keessaa buqqisee si balleessutti yaadaan namni akkamii namni inaafu jechuudha. Inni dhumaa fi inni ja'affaa yeroo namni milkaa'u hin gaddas hin aaras. Namni akkamii namni inaafu gaafa ati milkooftu gaafa ati nama taatu hin gaddas hin aaras. Namni akkasii jireenya isaa keessatti ofiisaa siiqan qabu. Garuu namni jireenya isaa keessatti gaafa inaaftu sirratti baay'atte gaafa akka ati hin guddanne karaa hundumaan namni sirratti ciccufu siif milkaa'ina guddaa qabaachuu isaa hin dagatina. Kanaaf jireenya keessan keessatti namni nama itti inaafamu yoo qabaattan namni nama isinitti inaafu yoo qabaattan isin carraa guddinaarra akka jiraattan hubachuu hin dagate beekuu wallaalina. Kanaaf viidiyoon kun yoo isinitti dhufe sheer kompiiliingii godhaa. Jaalala fageenyarraa akkamitti milkeessuu dandeenya? Viidiyoo kana sheer kompiiliingii godhaa qabxii ja'a isiniif qabadhee dhufee jira. Jaalala fageenyarraa milkeessuu kan dandeenyu karoota yookaan tooftaalee ja'a fayyadamneeti. Tokkoffaa walquunnamtii gaarii qabaachuudha. Namoonni fageenyarra jiranii walquunnamtii yeroodhaa yerootti wal bilbiluu, wal to'achuu, eessa ooltee, eessa jirtaa wal jedhanii gaafa wal to'atanii eenyummaa walii keessa gaafa beekanii jaalalli sun milkaa'uu ni danda'an jechuudha. Inni lammaffaa dhugaa waliin dubbachuu yookiin amanamummaa waliif qabaachuudha. Baay'een namoota fageenyarra taa'anii gaafa wal jaalatanii inni nan argu yookaan ishii nan agartu jedhanii wantoota hedduu hojjechuu danda'u. Kun immoo jaalala sun fayyaa buleessa taasisa osoo hin taane jaalalli sun akka itti fufne taasisaanii. Kanaafiyyuu lafa jirrutti waliif amanamuu dhugaa waliif dubbachuun barbaachisaadha jechuudha warri fageenyarra jiran. Kanaafiyyuu gaafa kana goone jaalalli sun milkaa'uu ni danda'a jechuudha. Inni sadaffaa kabaja waliif qabaachuu. Namoonni halaalarra jiranii kabaja yoo waliif qabaatan, yoo wal kabajan, yoo wal dhaggeeffatan, eenyummaa walii yoo beekan gaafa suni waan hundumaa keessatti kabajni jaalala keessatti iddoo guddaa qaba. Sababni isaayyuu jaalala keessatti namoonni wal kabajanii baroota baay'ee waliin jiraachuu danda'u. Akkasuma hawaasa naannoo fi namoota biratti illee fakkeenya gaarii waliif ta'uu danda'u waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu wal kabajuun namarra jiraata jechuudha. Inni shanaffaa rakkoo jiru keessatti rakkoo jiru mariidhaan furuudha. Rakkoo jiru mariidhaan furuudha. Rakkoo jiru mariidhaan yoo furanii jaalalli sun yookaan jaalalli halaalaa sun fayyaa buleessa ta'uu danda'ani. Sababni isaayyuu namoonni halaala jiraatanii wal biras jiraatanii jaalala keessatti yookaan abbaa manaa fi haadha manaa keessatti rakkoo hin uumamu jechuun sobaadha. Hin uumamaani. Garuu rakkoo uumamu suniif taa'anii waliin isaaniitiin taa'anii yoo mari'atanii yoo fageenyarra jiraatan bilbilaan taa'anii yoo mari'atanii rakkoo gidduu isaanii jiru sun furuu danda'u. Garuu immoo innis bilbilee ishiinis bilbiltee jechoota hin taanee fi marii dhabuu, wal hubachuu dadhabuu, wal dhaggeeffachuu dadhabuu wantoota kana yoo taasisan jaalalli suni akka gargar diigamu yookaan wanta biraa ta'uu danda'a jechuudha. Akkasuma inni shanaffaa wal jajjabeessuu fi wal deeggaruudha. Wal jajjabeessuu fi wal deeggaruudha.
Fakkeenyaaf gaafa namoonni tokko halaalarra jiraatu yaadaan wal jajjabeessu wal jiraata. Akkasuma guyyaa rakkinaatti yoo ishiin rakkatte bakka rakkina ishii dhaabbachuu yoo inni rakkatte bakka rakkina isaa dhaabbachuu guyyaa rakkinaatti bakka wal deeggaruun illee maallaqaanis ta'e yaadaanis karaa hundumaanuu wal deeggaranii jaalalli sun fayyaa buleessa qabaachuu danda'a jechuudha. Akkasuma inni jaaffaa fi inni dhuma wanta qabeenya irraatti bilisa ta'e. Kana gaafan isiniin jedhu fakkeenya namoonni jaalala halaalaa keessatti baay'ee namoota halaalaa oolla. Fakkeenya nuti Ameerikaa taa'ee Itoophiyaatti yoo jaallate yookiin Ameerikaa teessee Itoophiyaa teessee Ameerikaatti yoo jaallatte baay'inni keessattuu namoonni bara ammaa kana fageenya garaagaraarra ta'anii gaafa wal jaallatanii baay'een isaanii ikoonomiidhaaf kan walitti siqan yookaan faayidaa barbaachaaf kan walitti siqan jiru. Inni immoo gaafa namni tokko faayidaa tokko sirraa baree gaafa guyyaa lammaffaatti faayidaa sirraa dhabee dhiisee deemuu danda'a. Sun immoo jaalala keessatti barbaachisaa miti jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo kamiyyuu taanaan faayidaarraa yookaan wanta qabeenya irraatiin adda ta'e jaalala dhugaa laphee qulqulluu waliif kennuudha jechuudha. Kanaaf wantoota kana yoo gootanii jaalala fageenya irraa sirriitti jabeessitanii dhaabuu dandeessu. Nagaan turaa. Dhiirri tokko si goyoomsaa jiraachuusaa amala maaliin beekuu dandeessa? Dhiirri tokko kan si goyoomsaa jiru beekuudhaaf amaloota kana irratti ilaaluu dandeessa jechuudha. Tokkoffaa irratti yeroo hundumaa soba dubbata yookaan dubbinsaa baay'ee jijjiirama yoo ta'e dhiirri tokko akka si goyoomsaa jiru beekini. Lammaffaa irratti waadaa sii galee sun siif hin raawwatu yoo ta'e akka si goyoomsaa jiru beekini. Sadaffaa irratti dhugaa jiru ifatti hin dubbatu yoo ta'e akka si goyoomsaa jiru beekini. Arfaffaa irratti yeroo ofiisaa si barbaadu qofatti si arguu fedha yoo ta'e akka si goyoomsaa jiru beekini. Sababni isaayyuu yeroo ofiisaa si barbaade qofatti si argataadhaan dhiirri tokko akka si goyoomsaa jiru beeku yookiin jireenya kee gara fuulduraatiif tasumaas ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni shanaffaa irratti miira keessiif hin kabaju taanaan dhiirri miira keessiif hin kabaju taanaan yeroo ofiisaa qofatti gara kee dhufa taanaan akka si goyoomsaa jiru beekini. Inni dhumaa itti gaafatamummaa wanta rakkate tokko irratti itti gaafatamummaa siif fudhatu yoo ta'e guyyaa gammachuu keetti guyyaa gadda keetti yeroo hundumayyuu itti gaafatamummaa siif fudhatu yoo ta'e sirraa baqata yoo ta'e dhiirri kuni amala isaa keessatti si goyoomsaa jira. Namoonni tokko baay'een isaanii siifan du'a jechaa siifan jira siin jechaa bakka rakkina keetti siif hin argaman bakka ati kuftetti ol siin kaasani. Kun immoo yeroo fedhii ofii isaanii yeroo ofii isaanii si barbaadan qofatti si argu yoo ta'e yeroo fedhii foonii isaanii qofaaf si barbaadu yoo ta'e dhiirri akkasii jireenya kee keessatti si fayyaduun si goyoomsaa jiraanii. Kun immoo ati hamma yoomitti gowwoomtare jireenya kee keessatti miidhaa guddaa sirratti fiduu danda'a. Kanaaf dhiirri jireenya kee keessa jiru amaloota kana qabataanaan si goyoomsaa akka jiru hin dagatiin. Viidiyoo kana sheer kompiiliingii godhaa. Nagaa turaa. Har'a waan tokko jechuun dhufe mootummaan keenyi ijoolleen Saudi Arabiyaa gara biyyaatti akka galan jedhee murteesseera. Isarra dhaabatanii immoo tiiktookii keenya warri famasoota biyyatti gala akkana goonadhanii ijoollee gowwoomsaa jiru. Warri akkasii dhageessanii raafamtanii raafamiina. Maaliif jennaani kaayyoo manaa baaneef qabna nuti. Mootummaan kaleessas keessa turre agarreera. Warroonni kaleessa osoo biddeen ho'aa nyaattu haadha kee biraa baate warri quuftee biraa baate sirriidha. Yoo galtees dantaan qabduu ni ati. Maaliif kaleessas chaalenjii rakkinaan agarre waan ta'eef galuu keetti hin gammadda. Sababni isaayyuu kaayyoo hin qabdu waan ta'eef jechuudha. Nu garuu warri kaleessa chaalenjii meeqa keessa dabarre namoota hedduutu baratanii akka hiriyyaa isaanii digirii baatanii dookimenteetu harkaa qabaniiti. Mootummaan harka isaatiin nyaachisee obaasee barsiisee baaseetu eessa jirtu jechuun ni dadhabe. Sababii kanarraan kan ka'e ijoollee baay'een jireenya isaanii jijjiiruudhaaf jedhanii aariirraan kan ka'e biyya kana dhufanii mana namaatti rakkachaa jiru. Jaalatanii miti mana namaa keessa kan taa'an. Dhaggeeffadhaa. Namoota baay'eetu osoo kaayyoo gurguddaa qabanii osoo qabxii gaarii qabanii haati isaanii akkatti isaan barsiifte osoo beekanii carraa sun dhabanii dhufanii biyya kanaa gubachaa jiru. Kaayyoo dhufaniif immoo galma hin geenyeef hin galla xiqqaanis guddaanis boollatti gadi boollatti ennaan dhugaa waaqa akkatti isin nama guddamme keessattuu shamarroonni kun jechuudha. Dhuguma mangalta.
Atiin galta mootummaan immoo amma dhuguma hojii si uumani biyyatti. Maaf akkatti hojii si uumuu dhiisare? Maaf kottee keessan gaafati kottee keessii kaaftee jechuudha mootummaan isa kaleessa eengadda hojii dhabiyyee jedhee gurmeessu otoo uummanni ijoolleen biyya Saudi Arabiyaa kana keessaa galanii jechuudha. Hojii dhabiyyee jedhamee numti gurbaa'u sunillee dhaabbata dhibbaan dhibbatti kana beeka. Kanaafi warri kaayyoo qabdan warri kaayyoo keessaniif manaa baatanii sodaatina. Kaayyoo manaa baataniif xumurataniituma galtan mataa keessan gadi qabatanii jechuudha. Warri kaleessa otoo biddeena haadha isaatii ho'aa nyaatotoo chaalenjii tokko hin argin rakkina tokko osoo hin argin biyya kana dhufe har'a rakkoo xiqqoo yoo uumame galuu kanaaf baay'ee gammadaadhaan sababni isaayyuu kaayyoon qabu. Kaleessas ollaa isaarraatii namatu deemaa dhufe malee kaayyoodhaaf hin dhumneen. Sini galee namni kaleessa rakkina hedduu argee har'as biyya kana yoo dhufe rakkateedhuma mataa isaa gadi qabatee kaayyoo isaatiif jiraata. Kana beeka. Kanaaf shamarran keenya issay hin galla warri jettan kun jechuudha. Mee taa'aa gadu. Mee gaduma taa'aa. Jireenya agarre isin. Jireenya ilmi namaa itti jiraachaa jiru hin agarre isin. Maal agartan? Kaleessa otoo haati kee harkaan siqanii nasiitu ollaa keessanii deemnaa dhufte malee jireenyaaf hin dhumne ati. Intalli abaluu biyya alaa deemte jennaan dhufte malee chaalenjii biyyatti dabarsaniiran tokkittiin agarra. Kanaaf har'a galuudhaaf si muddaa jira. Warri garuu kaleessa rakkatan rakkina keessaa immoo baanadhanii warri gara biyya manni namaa gaarummaa qabaatee miti. Manni namaa koo manuma namaati. Amma fedhetoo ta'e namatti hin toluun. Garuu immoo rakkina hin caalu jennee jireenya kaleessa dabarsinee hin caalu jennee mataa keenya gadi qabannee jiraachaa jirra. Kanaaf warroonni miidiyaa kana irratti baatanii jechuudha. Hin galla karaan nuu baname. Hin galla karaan nuu baname jettan kun jechuudha. Mee gadi ta'a. Otoo amma beenaa galaa jedhanii dhugaa isiniin jedhanii kan balbala madaamii ofitti cuufu isinidhaan. Inna ijoollee baay'een keessan nagafachaa jirtan. Kanaaf dubbadheeni sodaatina. Kaayyoo manaa baataniif itti galma geessanii galtuuni. Lafa nagaa bulaa.